dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himaan Badrii Yusufi. Daangaa Oromiyaa aanaa Fantaalee irratti muddamni nageenya daran hammaatee jira. Gareen Fintaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman baay'inaan naannawa aanaa Fantaalee waldaan geessu aanaa Minjaar Shankor jedhamu dhuunfatu waliin wal qabatee haalli nageenyaa yaaddoo tahee jira. Gareen lammiilee nagaa fi caasaalee mootummaa irratti haleellaa cimaa raawwatu kun gara daangaa Oromiyaatti qaxxaamuree haleellaa raawwatuuf qophii bal'aa godhaa akka jirullee maddeen gabaasanii jiru. Aanaan Fantaalee gara lixaatiin naannoo Amaaraa aanaa Minjaar kan daangessu yeroo ta'u gandeen akka Dheebitii, Haroo Qarsaa, Ilaalaa fi Xuxxuutii jedhaman gandoota bulchiinsa naannoo Oromiyaa daangaa irratti argaman naannoo Amaaraa daangessani. Gara bahaatiin ammoo gandeen akka Qobboo, Bantii, Dhagaa Idduu fi Haroo Qarsaa naannoo Afaariin kan wal daangessani. Humnootiin mootummaa gandeen eeramanitti baay'inaan kan bobbaafamanii jiran yeroo ta'u haleellaa humnoota Fintaaleeyyii ittisuu caalaa uummata daangarra jiraatu hidhannoo irraa hiikaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Mootummaan laman jiru isin ABO shanee waliin hidhata qabdu sababa jechuun uummata irraa qawwee hiikaa jiru jiraatan aanaa Fantaalee BBS dubbise tokko. Uummanni daangarra jiraatu meeshaa kan hidhatuuf loon isaa ittiin eeggatuuf kan jiru jiraatan kun garuu mootummaan hin hayyamu jira. Humnootiin Afaaris tahee naannoo Amaaraa irraa furgaanii daangaa Oromiyaa seenuun lubbuun lammiilee nagaa fi qabeenya akka horii gaaga'aa turanii jiru. Yeroo haleellaan Fintaaleeyyii duumessaa jiru kanatti uummata irraa meeshaa hiikuun balaa caaluuf lammiilee saaxiluu malaa jiraatan nageenya isaaf maqaan isaa akka ibsamuun feene BBS'f yaada laate tokko. Gareen Faannoo aanaa Minjaar gandeen afur guutummatti qabannee caasaalee mootummaa diinee jira jechuun dhaadataa jira. Mootummaan naannoo Amaaraas tahee kan federaalaa himata aanaan Minjaar Faannoon dhuunfatamu irratti ibsa laatan hin qaban. Gareen Faannoo amma booda lolli geggeessinu daangaa Oromiyaa keessatti malee naannoo Amaaraatii miti jechuun isaanii ni yaadatama. Tibban ajjeechan suukanneessan dargaggoota Oromoo humnoota mootummaatiin ajjeefaman irratti raawwatamu oduu gaddaa tahee jira. Jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessatti dargaggoonni harki isaanii duubatti erga hidhameen booda ajjeefamuu maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Dargaggoonni suura irratti mul'atan kun shanan Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa keessatti humnoota mootummaatiin tibban ajjeefamuu isaaniiti kan gabaafame. Bifa wal fakkaatuun Amboof Dambidolloo keessattis dargaggoonni maqaa ABO shanee waliin hidhata qabduu jechuun rasaasan ajjeefamanii jiru. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti lolli geggeeffamaa jiru hammaatee jiru kanatti lammiileen nagaa hedduun erga to'annoo jala oolfamanii booda haala suukanneessaadhaan ajjeefaman lakkoofsi isaanii akka malee dabalaa jira. Mootummaan Itoophiyaa ajjechaa gara jabummaa lammiilee nagaa uffata siviilii irraa qaban irratti humnoota isaatiin raawwataa jiru kanarratti ibsa laatuun qabu. Humnoonni mootummaa haleellaa suukanneessaa lammiilee nagaa irratti raawwatan ammoo yeroo dhaddachatti dhihaatan hin mul'atu. Waggoota as walleelee warraa isaa qalbii hawwatuun uummata biratti kan jaalatamaa dhufe artistii Ittiqaa Tafarii ammas wallee haaraa Oromiyaa akkaan leellisu gadhiise. Artistiin sagalee kiilolee addaa qabu kun qabiyyee wallee isaa ammaatiin Oromiyaa yeroo leellisu biyya dhiigaaf lafee gootan ijaaramte biyya if kabachiistu tan diinaa gamte faajjii kee ol kaasnaa kan ittiin beekamtu diina kee mancaasnaa kan sitti dheekkamtu walabummaa kee hawwinaa Oromiyaa tiyya kabajamtuu biyyaa jaa. Biyya dhiigaaf lafee gootan ijaaramte biyya of kabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee ol kaasnaa kan ittiin beekamtu diina kee mancaasnaa kan sitti dheekkamtu. Kilippii isaa kana keessatti akkaataa jiruuf jireenya Oromoo lafa baadiyyaa agarsiisuun cinatti lafa magariisa bosonaan haguugamee fi haroo bishaanii qalbii hawwatan filatee jira. Qabiyyeen wallee artistii Ittiqaa Tafarii kun bu'uura akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fi fedhii fi hawwii onnee Oromoota miiliyoonotaa keessatti dagaagee jiru kan agarsiisu. Biyya dhiigaaf lafee gootan ijaaramte biyya of kabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee ol kaasnaa kan ittiin beekamtu diina kee mancaasnaa kan sitti dheekkamtu walabummaa kee Oromiyaa biyyaa kabajamtuu biyya biyya dhiigaaf lafee gootan ijaaramte biyya of kabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee ol kaasnaa kan ittiin beekamtu diina kee mancaasnaa kan sitti dheekkamtu walabummaa kee Oromiyaa biyyaa kabajamtuu biyya akka maqaa keetii amma maqaa keetii fuulee barreessine eessa amma eessa.
Oduu biyya alaa keessaa immoo Morookoo keessatti kirkirri lafaa mudate yoo xiqqaate lubbuu lammiilee 2,000 galaafate. Balaan kirkira lafaa jimata dabre galgala mudate kun rektaar iskeelii 6.8 yeroo ta'u lubbuu namoota 2,000 galaafate kanneen biraa 1,400 caalan ammoo madeessee jira. Balaan tibbaa kana Morookoo mudate isa bara 1960moota keessa mudate dachaan caalee jira. Keessattuu bulchiinsi kibba magaalaa Maraakesh balaa kanaan miidhamee jira. Addatti gandeen baadiyyaa gaarreen keessa jiraatan akka malee miidhamanii jiru. Mootiin biyyattii Muhammad Jaaffaan guyyoota sadiif gadda biyyaalessaa labsanii jiru. Kana malees lammiilee miidhamaniif deeggarsi wal'aansaa fi soorataa akka dhihaatu ajajanii jiru. Mootiin biyyattii bakki kirkirri lafaa itti mudate magaalaa Maraakesh ta'us naannawni hawwata turizimii ta'e gaarri Atlaasii, Kazaabilaankaa, Aqaadirii fi magaalaan guddoo biyyattii Raabaat keessatti kirkirri lafaa mudatee jira. Minaaran masjida durii seena qabeessa Jimaa Al-Fiinaa kirkira lafaatiin manca'ee jira. Lammiileen Morookoo bakka jiranitti dhiiga gumaachaa kan jiran yeroo ta'u lubbuu baraartonni 10,000 lakkaa'aman ammoo nama jijjiga lafaa jala jiru yoo lubbuun jiraate oolchuuf barbaadaa jiru. Biyya ollaashii Aljeeriyaa waliin hariiroo gaarii kan hin qabne Morookoon garuu Aljeeriyaan miidhamtoonni wal'aansa akka argataniif qilleensa banteefii jirti. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad balaa kirkira lafaa Morookoo mudatetti gadduu ibsuun sababa kirkira lafaa hamaa mudate lubbuu namoota dabraniif ummataa fi mootummaa Morokoof jajjabina onnerraa hawwina jedhan. Yeroo ulfaataa kanattis Itoophiyaan isin cinaa jirti jedhaniin. Somaaliyaa kutaa Shabeellee gara gadii keessatti lolli cimaan humnoota mootummaaf Alshabaab jidduutti geggeeffame. Hidhattoonni Alshabaab dilbata irraa ganama kallattii hedduun maadhee humnoota mootummaa aanaa Awdhiiglee weeraranii jiru. Waraanni Somaaliyaa haleellaa Alshabaab barii ganama irraa sa'aatii 4tti eegale kan ofirraa qolatu BBC'n Somaalee gabaasee jira. Jiraattonni aanaa Wardhiiglee sagalee meeshaalee waraanaa gurguddoo gablameen irraa walitti dhukaafamuu dhagahu maddeen itti himanii jiru. Hanga oduu tana qindeessinitti lola kanaan miidhaan dhaqqabe ifan taane roobii dabre kana ammoo lolli cimaan waraana mootummaa fi Alshabaab jidduutti geggeeffamu waraanni Ameerikaa himee jira. Haleellaa fulbaana 6 bara 2023 Somaaliyaa ganda El Lahilee jedhamutti fudhatame kanaan hooggantoonni Alshabaab 3 ajjeefamu waraanni Ameerikaa gabaasee jira. Waraanni Ameerikaa Afrikaa akka jirutti lola kana loltoonni USA'n deeggarre haleellaan qilleensas hin fudhatamne jira. Garuu madoo loltoota mootummaa federaalaa Somaaliyaaf deeggarsa laatu maddeen gabaasanii jiru. Gama biraatiin Alshabaab haleellaa qilleensaa loltoota Ameerikaan lammiileen nagaa ajjeefamanii jiru jechuun himate. BBC'n afaan Somaalee jiraattota dubbisuun gabaasaa qindeessan haleellaa kanaan dubartiin takkaa fi daa'imman 5 walumaa galatti namoonni 6 ajjeefamanii jiru.